Jirra jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii baga jiraatanii nagaa kooti har'a jechuudha akkaataa itti iimoo onlaayinii dhoskatanii fi akkaataa namni keessa jiraachuu yookiin immoo namni biraan wajjin fayyadamaa jiraachuu beeknee keessa baafnu isinitti agarsiisaa jechuudha. Amma dhumaatti na waliin tura viidiyoo koo laayik godhaa warri haaraa dhuftan immoo sabiskiriippii naaf godhaa isiniin jedha. Warri naaf gootan immoo galatooma sinan jaalladhaa jechuudha. Walaa jajjabeessinu wal bira haa dhaabannu waan beeknu walaa barsiifnu isiniin jedha. Kanaaf jechuudha hamma dhumaatti na hordofaa isinitti agarsiisaa iimoo keessa seennaa. Erga iimoo keessa seennee jechuudha iddoo piroofilii keenyarra tuqnaa jechuudha mataa dura. Isinitti mul'ata jedhee yaada. Erga haala kanaan achirra tuqnee seetingii keessa seennaa. Erga seetingii keessa seenne mallattoo qulfii kunoo iddoo kanarra jechuudha. Tosinitti agarsiisa. Iddoo kanarra tuqnaa jechuudha. Privaat kan jedhu kanarra tuqnaa. Erga haala kanaan tuqnee nuti amma onlaayinii dhoskachuuf deemna jechuudha. Akka namni sa'aatii kam akka irra seenne sa'aatii kam akka irraa baane namni kamiyyuu akka nun agarre gochuuf jechuudha. Sa'aatii kamitti akka fayyadamne sa'aatii kamitti akka fayyadamuu dhiifne jechuudha. Haala kanaan onlaayinii iimoo keenya dhokfachuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti isa tokkoffaarra yoo keenye onlaayiniin keenya ni mul'ata jechuudha. Kunoo mallattoo raayitii iddoo kanaa yoo nuti tokkoffaa kanarra keenye onlaayiniin keenya ni mul'ata. Yoommoo nuti sadhumaa nooboodii kan jedhu kanarra godhanne onlaayiniin keenya qulfii ta'a jechuudha. Namni nun arguu sa'aatii kam akka seenne sa'aatii kam akka irraa baane namni nu arguu hin danda'u jechuudha. Kanaaf nuti yoo barbaanne jechuudha kunoo iddoo kanarra raayitii kanarra godhannaa jechuudha. Iddoo kanatti jechuudha. Okay, duubatti deebinaa. Erga duubatti deebinee ammoo kunoo isuma lammaffaa isaarra tuqnaa jechuudha. Reedireekti kan jedhu kanarra tuqnaa. Iddoo kanatti immoo jechuudha akka nuti barreeffama namaa namni nuu barreesse yookiin immoo sagalee nuuf erge jechuudha. Akka namni barreeffamas ta'e sagalees ta'e nuuf ergee ka'e akka nuti hin dhaggeeffanne yookiin immoo akka nuti hin ilaalle godhaa jechuudha. Maaliif namni nu erge sun sa'aatii kamitti akka ilaalle sa'aatii kamitti akka dhiisne hin beeku. Maaliif nu komachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kuni tarii hojiitti biizii ta'uu dandeenya yeroo kam akka irra seenne irraa baanu. Kanaaf jechuudha barreeffama namaa tokko akka nuti keessa gallee ilaalle fakkeessuuf nooboodii godhannaa jechuudha. Iddoo kanarratti yoo tokkoffaarra goone in mul'ata akka nuti barreeffama namaa sana dubbifne yookiin immoo sagalee namaa dhaggeeffanne. Kanaaf nuti isa sadaffaa kanarra goonaa jechuudha. Duubatti deebinaa jechuudha. Ammas erga duubatti deebinee iddoo kanatti immoo kan koolmii kan jedhu kanarra tuqnaa jechuudha. Kan koolmii achirra tuqnaa. Iddoo kanatti immoo jechuudha fakkeenyaaf namoonni zim jedhanii FB irraas haa ta'uu jechuudha. FB keenya jalaas lakkoofsa namarraas fudhatanii akka nuti nurratti dawwalan namni barbaade lakkoofsa keenya yoo argate akka nurratti dawwalan yoo barbaanne kunoo iddoo tokkoffaarra godhannaa jechuudha. Mallattoo raayitii ishii kanaa iddoo tokkoffaarra godhannaa jechuudha. Yoommoo lakkoofsa nuti namaaf kennine namumti nuti beeknu namumti nuti lakkoofsa laanneef akka nu dawwalu yoo barbaanne immoo iddoo kanarra maay kontaaktis kan jedhurra godhannaa jechuudha. Kunoo asirra godhannaa jechuudha nuti. Maaliif akka namni hundi nurratti hin dawwalle namni nuti lakkoofsa keenya bicha akka nurratti dawwalu yoo barbaanne asirra godhannaa. Yoommoo abbumti barbaade abbaan lakkoofsa keenya qabaate nurratti dawwalu asirra godhannaa jechuudha. Okay, ammas duubatti deebinaa. Erga haala kanaan duubatti deebinee fakkeenyaaf nama tokko bilook goonee kaanee keessa baasuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo tokko nam tokko bilook goonee booda immoo irraa kaasuu dandeenya. Isa jechuudha bilook liist kan jedhu kanarra tuqnaa jechuudha. Fakkeenyaaf hin beektu jedhee yaada warroota hin beekneef jechuudha. Fakkeenyaaf warri beektan ni beektu warri hin beekne immoo irraa barachuu danda'a. Kanaaf bilook liist kan jedhu kanarra tuqnaa. Kuna jechuudha fakkeenyaaf amma nama kan hundaan bilookee jira jechuudha iimoorra. Iimoorraan nama amma kana bilookeen jira jechuudha hin barbaanne waan ta'eef fakkeenyaaf mee nam tokko irraa kaasu yoo hin barbaade
qubumaan iddoo bilook kan jettu kanarra tuqaa jechuudha. Bilookii kanarra yoon tuqee bilookii jalaa ba'aa jechuudha. Fakkeenyaaf irra tuqee isinitti agarsiisaa kunoo ishii kanarra jechuudha. Mee fakkeenyaaf irraa kaasu. Akkasitti ennaa tuqxanii iddoo kanatti kunoo bilook kan jedhu kanarra tuqxu jechuudha. Kunoo jechuudha amma bilookii jalaa baatee jirti keessa seennee barreessuuf ni dandeenya jechuudha. Piroofilii jedhee nuuf fidaa bilookii jalaa baatee jirti. Okay, duubatti deebina. Erga duubatti deebinee jechuudha hamma immoo namni akkamitti moobaayilii keenya keessa akka jiru akka nuti nu wajji fayyadamaa jirru beekuudhaaf jechuudha kan fayyadu sinittiin agarsiisaa jechuudha. Nuti nama barreessinu waan nuti nama waliin haasofnu nama iimoo keenya keessa taa'ee nu waliin fayyadamaa jiru beekuudhaaf idduma piroofilii keenya kana jalatti deebinee jechuudha seetingii kanarra tuqnaa jechuudha. Erga seetingii kanarra tuqnee akkaawunti enda sukuriitii kan jedhu kanarra tuqnaa jechuudha. Erga haala kanaan tuqnee iddoo kanarra tuqnaa jechuudha. Manaajer diriivers kan jedhu kanarra tuqnaa jechuudha. Kunoo isinitti mul'atti jedhee nan yaada. Erga haala kanaan asirra tuqnee kunoo jechuudha kiyya isa kanaa jechuudha. Fakkeenyaaf keessan immoo yoo namni biraa isin waliin fayyadamaa jiraate azalatti isinii fidaa jechuudha. Azalatti toora gashee nama meeqasaa ta'uu ama barbaadesaa ta'uu azalatti isinii fidaa. Sin immoo ennaa sana diileet gootanii keessa baaftu jechuudha. Nama isin waliin fayyadamaa jiru sana keessa baasuu dandeechuu jechuudha. Keessan isa tokkoffaa yookiin immoo azalatti onlaayinii kan jedhu kana ofirraa magariisa qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma kan koo isa kana namni kan koo keessa hin jiru jechuudha. Kanaaf otoo namni keessa jiraate azalatti baay'isee naa fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf sin immoo yoo isin ilaalle ta'e yookiin immoo kana dura yoo hin qulleeffanne ta'e azalatti nama sin waliin fayyadamaa jiru nama moobaayilii yookiin iimoo keessan keessa jiru azalatti sinii baasaa siniin jedha. Kanaaf sin immoo diileet gootanii yeroo sana of keessa baasuu ni dandeessu siniin jedha. Galatooma barnoonni har'aa kana fakkaata. Please YouTube koo subscribe naaf godha. Video koo like godha yoo isinitti tole jechuudha. Amma dhumaatti warri hordoftan irraa barattu jedhee nan yaada jechuudha. Galatooma nagaan tura amma video biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura. Ciao.